السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرت الماء ورمو بقى جراتني سنين جرا جريني بدأ ناجيني بقى جرتني تينا قاف رحمن ربي سمبرها جرات سنين جتا أكمل نجاف هي أبدني ببني جرا أول بني جرا جتورا مشغولة أكاسي سنين جرا مي أسمان وأنا رد في ترى waan haarawaa qabadhee isinii dhufe waan haaraawatti qabadhee isinii dhufe sun illee maali yoo jettan akkuma fuuldura kiyyatti argitan kana jechuudha. Wanni fuuldura kiyya kanatti argitan kun maal inni yoo jettan kuni harcee adiidha. Kuni harcee adiidha jechuudha. Kun immoo harcee gurraattiidha jechuudha akkuma argitan jechuudha. Kun akkuma asitti argitan filaawarii gurraacha fi filaawarii kana jechuudha walitti. Akkasumas amma waan ajaa'ibaa tokko godhuudha. Waan basiidha tokko jechuudha. Waan basiidha hatta yoo biyyallee kagalla taate waan godhannee nyaannu jechuudha. Hin godhannee waan basiidha. Maaliifuu dalagaa ulfaatu miti waan ta'eef hatta biyya keenyallee yoo kagallu taate biyya ormaatirraa gara biyya ambaallee biyya teenyallee yoo kagallu taate baay'een fayyada jechuudha. Asumaa yoo kabarattan taate akkamitti akka godhan yoo argitanii jedhan waan qallaadha jedhamu jechuudha. Maqaan biyya waan amma godhu heduu kana maqaan isaa dhumarratti isinii hima jechuudha. Hanga dhuma viidiyoo na hordoftan maal akka dalagu heduu inni hordoftanii akkuma argitan kun harcee gurraattii fi harcee adii walitti godhee jira. Walitti godhee jira jechuudha. Walitti qopheesseera. Isin yoo barbaaddan yoo adiillee qabaattan adii yoo gurraattillee qabaattan gurraattillee hin taate jechuudha. Qamadillee yoo qabaattan qamadillee hin ta'a. Akkasuma furnoo buddeetillee yoo qabaattan hin ta'a jechuudha. Waan hundaa waan ta'u nyaanni kun nyaata basiidha jechuudha. Nyaata dalagaa sittillee hin turre waan akkasiitii hanga dhumaan hordofaa subscribe gochuu hin dagatinaa isin jedha qaqqaaliidhaan tiyya. YouTube subscribe godha. Nyaata takka yeroo hin qabuuf malee ani yeroo waan hin qabneef nyaata takka dalagee gadhiisuuf yeroo numa beekaa laakiin yeroo hin qabu waan ta'eef maaliifuu quraana qara waan ta'eef yeroo YouTubein kennu quraana waan qara'uuf YouTubeif yeroo hin kennu sanumaaf isiniin jedha. Amma yoo gaman achi tarree maaliifuu addunyaa ari'urra akiraa ari'atu waan caaltuuf jecha kana jala deemuu dhiisa. Nama dalagaa waan nyaata maamee kana garuu waan na fayyadu otoo YouTubein taane waan quraana kee taateef jedhee quraanuma kiyya irratti xiyyeeffadhe carraa biyya ormaa kana yeroo hedduun argadhu maaliifuu gaafa biyya kiyya gali shabakaa arabaa kanan argadhu jedheetumaan quraana irratti xiyyeeffadhe malee nyaata adda addaa isiniin godhaa wallaahi dhugaa dubbachuuf garuu yeroo hin qabu. Kanaafuu amma asumaan gama kanattarraa waan basiidha isinii dalagaa inshaallah. Subscribe gochuun dagatina isiniin jedha. Mee amma waan harcee kanatti godhamu takkaan isin agarsiisa. Waan itti godhamu jechuudha. Akkuma argitan kunoo asitti kuni sukkaara jechuudha. Sukkaara milaagaa gimmaasha jechuudha. Maankaa kana gimmaasha sukkaarri jechuudha. Akkuma argitan maankaa qixxeedha sukkaarri jechuudha. Sukkaara kun immoo soogidillee xiqqishuma sukkaarrillee xiqqishuma. Isin garuu yoo baay'iftanii dalagachuu barbaaddan itti baay'isuulee dandeettanii. Ani akkuma waan xiqqishuu ooma nafsiitii yaati malee waan guddaa miti. Garuu fakkeenyuma isin argisiisuu fi akkamitti akka dalagan akkuma argitaniifi malee ani waa guddaa dalaguuf miti. Kanaafuu amma mee itti na'ina jechuudha. Akkuma argitan sukkaara kun jechuudha. Sukkaara soogiddi xiqqoo itti baay'achuun oolu xiqqishuma itti dalaga soogidda. Maaliifuu harcee waan xiqqoo taateef jechuudha. Akkuma argitan soogiddaaf sukkaara illee itti godheedha. Rakkoon qabu walumatti itti godha. Akkuma argitan soogiddaaf sukkaara. Akkuma argitan kun immootu zayitiidha jechuudha. Zayitiin akartanii zayitii irra buusa jechuudha. Baay'ee ittiin godhu. Zayitii irra buusa. Harcee gara addaan banaa. Akkasii obboleeyyan tiyya hattaa yoo biyya galtanillee abbaa manaa keessaniif qursii waan ta'u dalaydanii fi kennuufii dandeessanii waan basiidha ta'eef waan wacii baay'ee hin barbaachifneef isiniin jedha. Akkasumas kunoo zayitiidha. Akkuma argitan zayitii xiqqashumarra buufattan jechuudha. Ka itti aanu mootuyyuu kimboodara jechuudha. Kimboodara ni beektanii. Kimboodara namni hin beekne hin jiru. Kimboodara
yoo barbaadan kaameeraallee itti godhachuu dandeettanii ani kan laakiin ani kaameeraa waan hin qabneef kiiboordaruma kana itti godhaa jechuudha. Hagam itti godhaa hojjettan maal farceen yoo guddaa waan hin ta'iniif milaagama qixxee itti godha jechuudha. Milaagama qixxee isin garuu yoo guddiftanii gootan taate milaagaa guuttanii itti gootanii ani garuu xiqqishuma itti godha waan ta'eef. Ani garuu waan daddafee godhuu yoo barbaade milaagaa tokko itti godha yoo suuta godhuu barbaade immoo qixxama itti godha jechuudha. Amma itti godhee sukaara itti godhee zayitii itti godhee garuu osoo haliibni illee yoo jiraate haliib kimboodarii sana osoo jiraate itti qicadhaadha xiqqoo jechuurra buusaa. Kanaaf amma akkuma argitan waa hundaayyuu itti godhadhee jira. Waan isin irra bukeessan yoo barbaadan saanii irratti bukeessitanii anamma kiisuma wayii irra bukeessitanii malee kiisuma wayii afee xaawulaa gubbaa kiisa wayii afee kiisa irra bukeessaa jechuudha. Maaliifuu jennaa saaniitti yoo bukeesse sirriitti miciquuf naan ta'e sirriitti miciquu barbaachisa waan ta'eef saanii keessatti yoo saanii cabxee yookiin immoo harka isin dhukkubsata waan ta'eef xaawulaarra waraqaa dhiqattanii feestaala dhiixanii yookiin immoo sufrallee maantaan dhiixanii adda irratti naqattanii akkasitti bukeessan baay'ee gaariidha isin jedha. Sumaanuyyuu baradhaadha inshaallaa warra beeytanii warra hin beekne immoo hanga saanii dhiquu maalii jettan kanatti basiidha waan ta'eef asirra miciixanii maaliifuu yeroo geessitanillee kanumaan xaqallaltanii keettan jechuudha. Kanumaan xaqallaltanii haqa inni bukaa'u lafa keettanii jechuudha. Meeshaa gubbaa keettanii akkasitti isin yoo suuquuf jedha. Mee amma asumaan gara miciqotitti tarree walii deebinaan gadhumaan hordofaa subscribe gochuun hin dagatinaa ishee. Kunoo daawwattoota kiyya qaqqaariif gaggaarii. Akkuma argitan kunoo bukeessee jira. Bukeessee jira jechuudha. Keessaa kan booda akkana godhe keessaa lafanaan xaqallalee hanga daqiiqaa 5 hanga daqiiqaa 10 teessisaa jechuudha. Singalee keessaa lafa keessatti xaqallalee akkatti hanga daqiiqaa 15 yookiin akkas teessise san booda itti dawala. San booda indalagaa waan dalagu hanga dhuma hordofaa singa inshallah subscribe gochuun dagatinaa walitti deebina. Kunoo akkuma argitan bukaayee jira. Amma gara dalagaa isaatti deema jechuudha. Kof jedhee jira amma yeroo walaas hin xiqqishuudha mee amma guddatee jira. Kof yoo jedhee akkana ol baay'ata jechuudha. Amma gara dalagaa itti aantutti deema. Hanga dhuma hordofaa subscribe godhaa inshallah walitti deebina. Kunoo akkuma argitan waan kana egaa baxxeessitanii geessanii akkatti kanaan baxxeessanii jechuudha. Muka akkanaa kana yoo qabaattan ittiin baxxeessitanii san booda burcuqqoodhaan jecha burcuqqoo yookiin kubbaayyaa akkana irra keettanii ittiin murtanii jechuudha. Egaa baxxeessitan booda kubbaayyaa ittiin murtanii akkasumas meeshaa irra kaa'attanii meeshaa akkanaa jechuudha. Akkatti daraddarattanii san booda tarkaanfii dhumaasitti achi dabarsanii maaliifuu yoo barbaadan isin anamma zayitii itti godhe jechuudha. Zayitii jala kanatti akka waliin qabanne zayitii itti godhe egaa akkana godheen booda xiqqoo isii kiisha keessa kaa'ee tursiisaa gara daqiiqaa 5 osoo zayitii ittiin goone jechuudha. Osoo zayitii ittiin dalayne zayitii biraan hin geenne hanga daqiiqaa 5 saanii akkanaa kana keessatti yookiin immoo saanii mataa saanii uumaaf ta'etti jechuudha. Waan si xiqqoof ol godhutti gootee egaa guuttatteen booda egaa lixii hunda fixatteen booda kiisha keessatti martee hanga daqiiqaa 5 takka keettanii jechuudha. Xiqqoo daqiiqaa 5 hanga zayitiin oo'itu keettee san booda zayitiitti naqxee san booda hanga dhuma yoo laaltee maal akka ta'u ilaata hanga dhuma hordofa. Akkatti baxxeessitan jechuudha. Akkatti san booda irra deemtanii burcuqqoodhaan murattanii san booda zayitiitti gootanii hanga dhuma hordofaadha. Subscribe gochuun hin dagatinaa. Nyaanni tun nyaata ajaa'ibaati wallahi biyyallee yoo galtan biskuutiin garaa of goggoysurra nyaata tanaa yoo godhattanii nyaatan jechuudha. Baay'ee gaariidha waan ta'eef kanaafuu nyaanni kun nyaata basiidha. Mana madaamillee warri jirtanillee ganama qursii keessan godhattanii nyaatanii madaamin osoo dalagatti ka'a isiniin hin jedhin qursii keessan
dalagattanii nyaattanii jettanii maaliifuu harceen kun waan harcee adii fi gurraatti qamadii taateef garaa nama socho'u nama qobsa ala xuule jechuudha waan ta'eef kanaafiyyuu inshaallah godhattanii nyaattanii hangadhuma laalaadha. YouTube subscribe gochuun nagatan awwaan baay'ee dalagu ni beeka laakiin yeroo hin qabu yeroo qabaadhee gaafa quraana buusee jechuudha quraana kattamee geesse isiniif waan hunda isiniif dalagaa ammaaf garuu subscribe godhatumaan mallattoo maalii san itti dabalaati akka dafee viidiyoo yoon asii isin bira gadhiise dafee isin bira ga'u mallattoo eda'uu san itti dabalaati mallattoo akka qulfii jiru san itti dabalaati na hordofa yoo ala xuul anasii gadhiise viidiyoon kiyya dafee isinirra bu'a waan ta'eef waan ani isinii hojjedhu hin ilaaltanii hin agartanii jechuudha guyyaa muraasa booda yookiin ji'a muraasa booda inshaallah akkasii isiniin jedha subscribe gochuu hin dagatina isiniin jedha amma kana geessee walitti deebina hordofa egaa geessee jira amma daqiiqaa 5 kiisha kana keessa kaa'a jechuudha kiisha akkuma argitan kana daqiiqaa 5 haga zayitiin dabtu daqiiqaa 5 yookiin daqiiqaa 6 yookiin akkas kiishuma kana keessa kaa'ee dhiisaa jechuudha hanga xiqqoo isii eegasii gaafa gaba akka bareeduuf isinii galee yoo akkana gootanii xiqqoo isii daqiiqaa 5 booda zayitiin hidhan akka ajaa'ibaa kan waan ajaa'ibaa waan bareedaa kan ta'a inshaallah hanga dhumaa hordoftan isinii hordofa isiniin jedha subscribe illee gochuun dagatina amaana hanga viidiyoo kana keessa subscribe yeroo meeqa godha isiniin jedhe amma yeroo baay'ee yeroo deddeebi'e subscribe kumaan ol guuta amaara jala seeni ijoollee amaaraa jala yoo seene jechuudha wallaahi ijoollee amaaraa jala yoo seene yoo subscribe hin amanu gaafa ijoollee amaaraa jala seene jechuudha gaafa ijoollee amaaraa jala seene koomentii wayii waa barreesse halkan ganama yoo ka'u subscribe kudhanfaa ta'e naa arga jechuudha subscribe nam kudhanfaa subscribe naa godhe garuu ijoolleen teenya ta'e Oromoo hinqanyaadha subscribe waliin gootu ana bicha osoo hin taane yeeganaadha waan ta'eef qolee tana guddisuun dirqama subscribe godhee walaa guddifne isiniin jedha ijoollee amaaraatu walum guddifti nullee maaf waliin guddifne maaf wal bira teenya viidiyoo takka yoo laalte maa laayikii hin xuune akkasumas deebitee immoo yoo viidiyoo takka laalte jettee maaliif immootu koomentiin barreessine subscribe osoo hin godhin maa biraa baata kuni gaarii miti rabbi illee hin jaalatu maaliifuu rabbi seeqaan ta'e egaa ergite subscribe godhi biraa bahi laayikii godhi sheerii godhi koomentii barreessi waan sitti dhaga'ame biraa bahi malee akkanuma laalte biraan bahin haraam aleeki subscribe godhuun hin dagatina isiniin jedha Oromootii qaqqaalii nuti wal guddisuu kanarratti xiqqoo duubatti hafne waan ta'eef walaa guddifne isiniin jedha inshaallah walitti deebina kunoo akkuma argitan kunoo hodhu jira akkatti bokokaa jechuudha akkatti bokoyti jechuudha yeroo isin dalagan zayitii keessatti akkatti bokokaa ajaa'iba nyaata ajaa'ibaa kana bokokaa akka gaariitti jechuudha garaan isaa keessi waa itti godhuun sin barbaachisu akkuma argitan kanatti kan bareeddee bukuu fi taatee baatii jechuudha garuu immoo yoo ati yeroo ati ani gootutti yoo ati qaqqal'iftutti yeroo firdiftutti jechuudha yeroo mootuyyuu muruu barbaaddetti yoo qal'ifte akkatti siin bokoku xiqqoo isii foon itti godhuu qabda yeroo mortu san jechuudha seegalee waan akkasiitti nyaata ajaa'ibaatii godhadhaa nyaadha kun amma baay'een bokoyne tuni baay'een bokoyne jechuudha kun garuu akka ajaa'ibaatitti bokoyte maaliifuu waan xiqqoo foon itti godhee micciireef jechuudha kanaafiyyuu xiqqoo isii akkana isinii taatutti jechuudha kun amma garaan isii keessi qullaadha isinii argisiisamee dhumarra inshaallah garaan isii keessi qullaadha jechuun waan qabu yoo nyaatte akka ajabaa addasis jetti shaayii waliin akkatti inshaallah hagamaan magaalattu distii jala qaqqannaftanii distiitti godhee siyyoo maxxashaa qabaatan maxxashaatti godhattanii nyaanni waan maxxashaa xiqqaa hin qabneef distii lekkanyatti godhee siyyoo barbaadan maxxashaatti godhachuu dandeessanii isiniin jedha godhadhaati nyaadhaa
shaayii hajii qursii keessan galgalgala yeroo rafuu deemtan fa'a ganama yoo ribaa kaatan yoo ammarraa nyaattaniillee galgalallee yoo kaatanis baay'ee gaariidha. Jalaan kan rabu jechuudha waan ta'eef buskuutati waan ta'eef jechuudha. Maaliifuu killeen waan hin qabneef waan killee qabutti tabalaasha'a malee wanni akkanaa kun hin tabalaasha'u. Homaan ta'u kaa'attanii yeroo barbaadanii qadaadanii meeshaa qadaada qabutti ol kaa'attanii nyaattanii jechuudha yeroo qursii keessanii. Hin goggoydillee jettan yoo goggoydeeyyuu walaa baay'ee deemaa jedha. Waan laallaafisutti ol keettanii akkasii godhadhaa nyaadhaa isiniin jedha. Hanga dhumaa viidiyoo kee ilaalu saniif galatoomaa. Warri ilaaliin illee osoo ilaaliin biraa baatan illee galatoomaa isiniin jedha. Jazaakallaa. Hin badinaa subscribe gochuu hin dagatina. Kunoo akkuma argitan buskuutiin diitan fakkaatti jechuudha. Qophee kana fakkaatti jechuudha. Busheedha kunoo akkuma argitan kunoo garaa isii keessa ilaalaa. Waan qabu garaan isii keessa jechuudha. Nyaatanii shaayii bal'aafiyaa isiniin jedha. Kunoo akkuma argitan akkana jira jechuudha. Nyaannu koottaa dalagadhaa nyaadha isiniin jedha. Buleen dhiyaattaa warri dheerallee yeroo barbaadde shaayii danfifattanii shaayii waliin nyaattanii dhugdanii shaayiillee sirriitti annaan jenne. Akkasii inshaallah koroo shaayii fi biskiloonni qophaa'ee koottaa nyaadhaa dhugaa isiniin jedha. Akkasuma akkuma argitan kanatti bal'aafiyaa akkasii dalagadhaa nyaadhaa buleeyyan xiqqaalii madaamillee yoo argisiiftan madaamin isinirraa dhaabbattu maaliifuu godhii yeroo hundisin jechuu waan ta'eef madaamii argisiisinaa ofuma keessanii godhadhaa nyaadhaadha. Galgala yeroo osoo rafne riba shaayii wajjiin akkas godhattanii nyaattanii biyya keessanitti illee gaafa galtan abbaa manaa keessanii wajjiin godhattanii nyaattanii isiniin jedha. Haadhiinu shaayii haadhiinu viidiyoo maduuba dhugaa jira. Akkasii inshaallah subscribe gochuun dagatina asumaan nagaan naa tura isiniin jedha. Viidiyoo isinitti dheeressu viidiyoo biraallee qabadhee dhufu koomentii godha inshaallah. Koomentii godha subscribe gochuun dagatina isin biraan tarii na laaltanii viidiyoo like godha like kittu kaa okay. Assalamu alaikum.